Ashama harka fuuni jira jirtu hordoftoota waliin beekuu akkam nama keessanii nagaafatu galanna rabbii haa ga'u. Arras kaa viidiyoo callee tokko qabadhee isinii dhufeera. Callee bareeda tokko isinii hojjedha. Nafaa isiniin jedha. Viidiyoo kee sheerii laayikii gootan malee biraan dabrina. Warroonni maatii kiyya taatan galatoomaa, warri maatii kiyya hin taane immoo maatii kiyya irraa baradhaa isiniin jedha. Na waliin ta'a. Callee adii isinii fidee dhufeera. Callee kana kamitti akka hojjennu waliin ilaalla. Kan mormaatii fi kan gurraa isinii hojjedha jechuudha bakka tokkotti. Isa kana kan gurraa kan dura hojjedha. Callee xiqqoo tokko fudhadha. Callee guddaa hamaan dura hojjedha jechuudha. Isa kana itti goona jechuudha. Ini isa kana goona jechuudha. Isa kana gurraa jechuudha. Gurratti godhamu. Sirriitti deebichinee cufuu qabna jechuudha. Akka irraa hin baane fi haala kanarraa ba'aa waan ba'u. Sibiila kana akka callee jala seenutti cufuu qabna. Maaliif kun akka irra nu jalaan baane jechuudha. Kan gurraati baay'ee bareeda. Isa kana jechuudha. Akkasumatti mul'atu wajjin qaba. Isa kanas hin cufna. Haala kana akka kan gurraa lachuu hojjennee jechuudha. Kan gurraa xumurree ilaalu. Kan mormaatti hojjenna. Kan mormaa cuftuu kana qopheeffadhee jira. Akkuma argitan kana. Dura kirrii kana nan guduunfa. Gati guduunfe. Seenuu kirriin limmoo furdaa waan ta'eef harkaasisu kirrii. Sana kayak gana ketik qopheeffadheen booda kirriin kun akka guddaa hin taane an guduunfame jechuudha. Gabaabsa Ogeessi kirrii isa kana deebiseen cufaa jechuudha. Kan isa yoo san kirriin hin mul'atu jechuudha. Amma kirriin hin mul'atu
wanta ati jetteen kirrii ta'ee shiboo ta'ee sirraan mul'atu jechuudha. Isa kana akkatti qopheeffanneen booda qallee xiqqoo kan ta'uu qaba. Akkatti isa kana hin cufne jechuudha. Akkuma callee mormaa hangurraa daleenii kanatti jechuudha. Isaan haala kanaan cufna. Akkanaan cufna. Callee afurii kuni afur anitti aanuma sadii. Irraa kufuu qabna jechuudha. Isa kana gabaabsuu qabna. Kun kan seeraan cufamuu qaba. Booda kirrii waan irra seenuuf kirriidha waan jedhamuuf akka kirriin as keessaa hin baane callee kana jalasiisuu qabna jechuudha. Haala kanaan callee kana jalasiisnee haala kanaan cufuu qabna jechuudha. Sadii godhu qaba. Isa kana beeksisa kana akka kana wal fakkaatu jechuudha. Keessi kan irraa gabaabsuu qaba akka hundanneef. Sadii irraa mul'achuudha. Sadii tokkotti dabaluu qaba.
xiqqaa kana jala kaawwannee akka hin baane jechuudha. Lama-lamaan jedhamu. Kan lama. Akuman dura qopheeffadhe kan bitan kana kirrii kana nama qopheeffadhe san tarreessee amma calleetti qandira calleen kun kan dalagaa sadii qaba. Naga kanan dari mana? Callee adii makumti agaasii xiqqaadha jechuudha. Kun immoo xiqqoo giddu galeessa. Kuni kan inni kun guddaadha, inni kun immoo ittaanadha, inni kun immoo xiqqaadha jechuudha. Isa kana as biratti immoo kanarratti isa xumuraa kanarratti kana fayyadame haala kanaan ta'e isa kana dirrama jechuudha. Isa kanarra isa kana cufna jechuudha. Sababni isaa kirrii waan ta'eef jalarraa jechuudha. Callee xiqqaa kana giddu keessa qabna. Innis sadii. Ishee
kan sadii afurii kan sadii lama callee xiqqoo kana gidduu keessa galchuudhaan nagaa afurii isa kana lama callee sadiin kan dirame jechuudha. Deebisee ammallee sadiin kan dirame isa callee tokko waliin ni xumura lama. Calleen kan xiqqaa kan ta'uu qabu guddaa iddu galeessa ta'uu danda'a. Dizaayiniin isaa kan baay'ee bareeda. Argina. Deebisee callee kana dirra. Callee kudha lama dira kana. Isa kana kudha lama dira qaba. 5 ammallee lamatti dabala. Ini kita dabala. Ini boleh kita izakan. Kanaan kan xumuramee jira. Isa cuftuu kanarratti galchuu qaba jechuudha. Sirriitti guddifamuu qaba jechuudha. Kana deebisee amma
asirratti cufama jechuudha. Nana kana xumuree jechuudha. Xinnoo callee kana hojjette isa kanaan baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Xinnoo immoo cuftuu qopheeffadheera asitti. Isa kana Inigaa kanatti cufamu kana hin beekne isa kana qopheeffadhe. Eegasii sibiila kana banaa isa asirratti dira. Eegasii cuftuu kanatti keenya jechuudha. Asitti eegasii cufna. Isa kanarra alla kana cufna jechuudha. Alla kana amma ka xumurreerra jechuudha. Kemarin kana kan kattifatan jechuudha. Bareeda baay'ee namatti tola. Amma keenya tuffanna jechuudha. Deebiin isaa kan gurraa ta'e gurra keenyatti hidhannaa jechuudha. Wanna daawwataniif nagaan ta'a. Yuutuubii keenya laayik sheer gochuun hin dagatina. Nagaan ta'a. Aga video biraate walitti deemuuti nagaan ta'a. Bye bye. Kemarin kita kan xumurree jirra. Nagaan